walloo koo rakkattee kadhattee qe'ee namaan dhaqne eenyummaa kee haqattee dhugaa kee irraan maqne kan keessi hankaakee daangaa namaan ceene dabni sitti hanqaaqes harka namaan feene dilbii kee xirbanii calleeffachuuf gaadu kan keebsi jibbanii si balleessuuf yaadu saawwa kee qabanii kan saanii hoosisu qaawwa kee bananii baraan si boosisu atis harkan laattu qolachuutti beektaa rakkoo hamtuu keessa bilisummaa keekta anis walloodha. Abbati Shwafano. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee tuuf kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyaa fi jaalalli karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Viidiyoo kana sheer laayik gochuudhaan namoota hedduu biraan akka ga'u jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Akkasumas yaada fi qeeqa qabdan koomentii jalatti akka na beeksiftan viidiyoo kee sheer laayik gochuudhaan na jajjabeessadha. Isin yoo na jajjabeessitan anillee viidiyoowwan adda addaa hojjechuudhaaf hamilee natti haa ta'u jechuudha. Egaa akkuma tippanii jechuudha miidiyaa hawaasa guutuu irratti dhimma ta'ee baay'ee isaa uummata Oromoo hunda garaa isaanii dhukkubsi yookiin Oromoo hunda itti dhagahame jechuudha miidhama uummata Oromoo Wallooti jechuudha. Egaa miidhamni Oromoo Walloo dhugaa baay'ee kan namoota hedduu gaddisiisedha akkasuma kan Oromoo guutuu gaddisiisedha. Halaalliin gaa humni faannoo bitootessaa 10 bara 2024 irraa jalqabee guddina addaa saba Oromoo Walloo baname hanga ammaatitti namoota nagaa 27 ajjeeffamuu fi 40 ol madaa'uun jiraattonni OMN itti himanii jiran jechuudha. Jala bultii seensa Ramadaanaa irratti halaalliin uummata nagaa irratti kan baname humni Amaaraa fi faannoo kan mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Amaaraatiin hidhachiifame ajjechaa uummata irratti raawwatamaa jiraachuudha jedhameeti kan jiru. Egaa qe'ee jiraattotaatis gubuu jiraachuu fi halaallii garee kana har'as itti fufuun dhagahamee jira. Egaa lolli qindoomina hidhattoota faannoo fi poolisii Amaaraa uummata irratti baname itti fufaa jiraachuun jiraattonni aanichaa miidiyaa hawaasaa dabarsanii jirani. Egaa halaalliin bitootessa 10 bara 2024 ganda kollejjichaatti jalqabe hammaatuun gandoota aanichaa 20 keessatti adeemsifamaa jiraachuunis himanii jiran jechuudha. Poolisiin naannoo Amaaraa hidhattoota faannoo kan deeggaran uummata halaalaa jiraachuunis jiraattonni himanii jiranii. Egaa halaalliin qindoomina uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru kana manguddoonni dubartoonni daa'ima dabalatee lola ajjeechaa fi saamamuu akkasumas manneen uummataa ibiddaan gubuu jiraachuun sagaleen isaanii gara miidiyaa hawaasaa qaqqabee jira jechuudha. Hanga har'aatti lola kana lubbuu namoota 27 darbuudhaan kanneen 40 ol ta'an miidhamuun kan himanidha. Wal'aansa argachuudhaaf karaa Affaariin hospitaala koolleejjii fayyaa Adaamaatti geeffamanii jiraachuunis himanii jiru. Hanga ammaatti gara 20tti kan dhiyaatan Adaamaa gahuutu ibsamee jira jechuudha. Egaa godinaalee halaalliin hidhattoota faannoo keessatti adeemsifamaa jiru kun akka naannoo adda addaatitti kan jiru jechuudha. Kaleessaa galgala kallattii gubaatiin jechuudha hanga ammaatti gama mootummaatiin halaalliin humna raawwatamee jiru kan irratti wanti jedhame hin jirre jechuudhaan jiraattonnis kumatanii jiran jechuudha. Egaa miidhama uummata Oromoo Walloo kan irratti mootummaa waan tokkollee hin jenne jechuudhaan uummanni baay'ee himachaa jiru jechuudha. Kanaafuu jechuudha mootummaan keenya uummata Walloo cinaa dhaabbachuu qaba. Uummata Walloo miidhama uummata
wallootiif furmaata kennuu qaba jechuudha. Egaa uummanni walloo yeroo baay'ee miidhamaati kan jirudha. Miidhama keessattuu ji'a ramadaanaa waggaadhaan kan miidhamaa turanidha. Hanga ammaatitti itti fufee jiraachuun isaa kanuma argaa jirru kana. Kanaafuu jechuudha namoonni hundumtuu miidiyaa kan fayyadaman warroonni miidiyaa fayyadamnes karaa hiriira nagaa bahuudhaan akkasumas bakka jiranitti sagalee ta'uudhaan sagalee uummata walloo akka taatan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Egaa hundi keessanuu viidiyoo kana sheerlaayik gochuudhaan birmannaa uummata walloo cinaa haa dhaabbannuun isiniin jedha hundi keenyayyuu. Egaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaadha. Gaafa dhugaa rabbii nu jalaa waattu biyyoon teenya diinaa yoomuun to'atamtu deessee lafaa qabdi hayyoonaa jiraattu biyya ofirratti lubbuun xiyya baatu wardiyyoota biyyaa qaqalloo warqituu seenaa saabaa darbeessini warra hojjetu. Maaliif kophaa baatee walloon kan miidhamtu tamsirraa baqattee walloo firratti abdattu silaa sabummaa fi kanatti reebamtu godina addaatiin maaliif kan waamamtu silaa walloon cabatiinni kan barbaaddu walloo dhabdu yoomuu diinni hin milkoottu. Maaliif dhabde Oromoo walloo mamara saasaatu Oromiyaa keessaa kan inni dhaabbatu ilmaan qotee bulaa daldalee tiffatu kan hin biyyaa bahee biyyoormaa jiraatu isaan bichaa garre kan walloof dhaabbatu. Abbootii amantii artistootaa taatu hayyuun biyya keessaa olomaas taatu hayyuun qabna jedhee Oromoon abdatu Oromoo wallootii gabbeen dubbatu jara kan hundinuu firri sin gaafatu moo Oromoonni walloo fira siniin taatu kaffedhe callisee kaffedhaa dubbatu ilmaan qotee bulaa walloonaa jiraatu nu yoomuun dubbanna hamma qadiraatu gurra abbaa isaa walloon gadintatu dhiigaan sararaniitti sandaangaasaatu silaa Oromoon beeka aduu sittin baatu fira dhabde walloo nama sii dubbatu. Hidhataa waraanaa kanii wal waraante yoom beeka Oromoo waan ati rakkatte warra dishkaan dhufe kilaashii simatte kilaasha duntaane rasaasa dibamte abdiin kutiyyoomuu dhugaadhaaf dhaabbatte garaa soomanaatiin beelottee deebatte hiriyaa jaalattuun wal madditti kufte.